Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Maal gootaasi? Warra biirootii asitti nagatee na biraa deemee qubsadhee abbaa manallee hin qabu, haadhallee hin qabu, abballee hin qabu. Ijoollee yatiima biraa ijoollee sadii qaba. Ijoollee yatiima biraa ba'ee ji'a 8 hojjedhee asitti na dhukkubee warri biiroo birrillee narraa fudhatanii hakimii na geessanii guyyaa 3 booda asitti nagatanii na biraa deeman. Asitti madaami si gate moo warra biirooti? Warra biirootiin nagate. Warri biiroo madaamitu warra biiroo bira si geesse dura? Madaami warra biiroo bira na geessite warri biiroo immoo yaallee tiniin galchine jedhanii utuu yaalanii na galchin asitti nagatanii. Qarshii ta'e ji'a 8 bira dareede madaamiin siin kennine? Madaamin isaanitti kennite. Warra biirooti kennite? Biiroo lakkoofsa isaanii ni qabda? Lakkoofsa biiroon qaba. Biiroo maqaa ni beekta? Hin beeku. Yoo asitti si dhiisanii si biraa deeman san maal godhi siin jedhan? Diraayivarii dhufee si fuudha naan jedhan. Asii diraayivarii dhufee si fuudha jedhanii si buusanii? Diraayivarii dhufee si fuudha. Haga diraayivarii dhufee si fuudhu asiin deemin jedhanii asitti nagatanii. Ati sa'aatii meeqa geessa as teesse? Amma sa'aatii 5 ga'e. Kalaas hin boo'in. Sa'aatii 5 guutuu as teesse? Obboleeyyan kiyya argitanii jirtanii obboleettii keenya kana jechuudha. Waa warri biiroo isii godhe jechuudha. Kun immoo hojii madaam isii odoo hin taane hojii warra biirooti jechuudha. Uummanni keenya kun jechuudha. Uummanni keenya kun wallaahi jararra garaa jabaatu. Jararra garaa jabaatan. Jaraan walitti hin dhufan. Jara wayya. Obboleettii keenya kana akkuma argitan haadha ijoolleeti. Haadha daa'immaniiti. Daa'ima kiyyaafin xaara daa'ima kiyyaafin humna kiyya aarsaa godha jetteeti kan isiin biyyaa baateetiin jette. Daa'iman tiyya nyaachisa obaasa dalagee gajjedhee duwidina dhukkubee jetteeti. Haati kun jechuudha. Akkuma argitan kaa dhukkubee jennaan gaafa isiin dhukkubsattee gara biiroo madaamin isii nagayaan geessitee achi jaratti tarakkabdeetiin seerumaan gaafa isiin biraa deebitu jarri immoo maal godhaa birrii 800 isii birrii ji'a 8 irraa fuudhanii isii tan immoo baasanii raasatti gatanii jechuudha. Raasatti gatan baasanii maaliif? Akka isiin safara isaanis boodas hin beeyne akka isiin qe'ee isaanis hin beeyne qe'ettiinis osoo hin galiin biiroo baasanii qe'ee ofiitiinis osoo hin ga'iin karaa irratti gatanii biraa deeman jechuudha micattii tan. Isin galee asii si fuudha namni direevariin asii dhufee si fuudha jedhaniini. Direevarii kamtu achi isii fuudha otoo tikkeettiin hin muramineef obboleettiin keenya kun garam deemti eessa deemti? Birrii isii irraa fudhatanii jalaa miliqanii jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee wanni an maallaqa keessan madaamii keessan biratti illee hin dhiisina wannan jedhuuf sababa kanaaf isin saaxila jechuudha. Obboleettiin keenya kun osoo haga hadhaa yookaan maallaqa kana yookaan gara biyya ofii ergatteetiin jiraatte yookaan oduu irraa fudhattee harka isiititti qabattee jiraatte hattaa macarrashaa caammaa keessa kaayattee hin dhoyfatin akka taatellee taatu ergadhee jira jetteen sobdee dhoyfattee maallaqa kana ima harka qabatti jechuudha. Isin galee garuu madaamiin fiddee damooza isii ji'a 8 wajjin mindaa isii ji'a 8 wajjin fiddee nama seeraati jechuudha. Seeratti ofirraa tarakkabdi jechuudha. Jarri kaa obboleettii keenya kana odoo isii hin geggeessin mee odoo maallaquma isiitiin isii geggeessanii maal qaba? Ka maallaqa isii irraa nyaatanii isii dhukkubsattee dalagata dadhabdee haana galchanii saba kiyya lammii kiyya biiroo kiyya jettee isiin itti nageessi jetteen jarri immoo asumatti maallaqa isii nyaatanii raasatti isii gatanii jechuudha. Takka yoo ilaalle yeroo baay'ee biiroo kana hin abdatina. Gara biiroo kana fiiguu hin baay'isina ijoolleen keenya. Miidhaa malee bu'aa takka isin hin qabu furmaata takka isiniif hin laatu biiroon tokko jechuudha. Biiroo hattoonni hedduutu jira jechuudha. Tokko malee tokko isaanii ka isin nyaatu malee ka furmaata isin laatu hin jiru jechuudha. Ka afaan banee isin nyaatuuf isin eegu malee ijoolleen keenya sirriitti beeka. Yoo hojiin isin dhibe yoo hojii dadhabdan biiroo nageessii hin baay'isina. Maallaqa keessan harka qabattanii yookaan maallaqni keessan madaamii keessan irra odoo jiru biiroo nageessii hin baay'isina. Dhageettanii maallaqa keessan san ka nyaatu jara jechuudha. Madaamtittii teessan san odoo hin taane ka nyaatu maallaqa keessan jara jechuudha. Harkattis qabattanii biiroo gaafa dhayitan isii irrattis dhiistanii isii irratti damoosni keessan isirra jiru isitu jaratu irra naafuudha jettanii maallaqni keessan
odoo isin harka hin gahin gara biiroo fiiguu hin baay'isinaan isiniin jedha ijoolleen keenya. Maaliif jennaan jarri afaan bananii isin nyaachuuf isin eegan. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha yeroo baay'ee ijoollee man argi jechuudha. Mucayyoon takka maannaa jettee birrii ji'a tokkoo qabadheetiin biiroo dhaqe jette. Wal dhabnee warraan birrii ji'a tokkoo harka qabadhee biiroo nageessidheenii biiroo dhaqe jette. Gaafa biiroo nageessitu as kennaan jedhan jettee birrii as kennaan jedhanii narraa fuudhanii naan kennine jette. Bilbila kiyyaas narraa fuudhanii naan kennine jette. Ilaala ijoolleen keenya. Dallaaltonni biiroo keessaa hattuudha. Wanni isaan jiraatanii harka irra caalaan ijoollee keenya saamaniiti. Kana sirriitti beekuu qabdan ijoolleen keenya. Kanaaf maallaqa harka qabattanii oduu maallaqa keessan hin galchatin biiroo dhaquuf fiiginaa. Garuu gaafa maallaqa keessan biyya galchatan waa gogaa keessan isinirraa fuudhani. Homaa wanni isinirraa fuudhan hin jiru yookaan achumatti isin azzaban malee yeroodhaaf. Kanaaf maallaqa keessanis nyaattamtanii ofiillee azzabamtanii achitti beelaan dheebuun tasa qaayya'amtanii achi keessatti haga cinqamtan. Madaa'ima keessanii yoo barbaaddan maallaqa keessaniin nagalchii jedhaanii malee maallaquma keessaniin ganaa biiroo abdattanii biiroo nageessii jiratu nagalchaa. Eega isiin hin galte jettee isin heeyyamte maalumatu gara biiroo isin geessee yoo isin iyyuu ijoolleen keenya. Biiroo gahuuf wanni isin ilaalchisu hin jiru. Biiroo irraa wanni isin ilaallatu hin jiru bara. Galuu barbaaddan taanaan tasa odoo isin kontiraata waggaa lamaa hin fixin yookaan isin dhukkubanii galuu barbaaddan taanaan warri haa isin galchu bakka. Wannummaan biiroo isin geessu wannummaan achi isin fide hin jiru bara ijoolleen keenya. Jalqaba ijoolleen tokko maal itti fakkaata silaa biiroorraan dhufee gizee galus dhimmi kiyya warra biiroo ilaallate jedhanii akkasii fudhatan hin jiran. Akkasii miti obboleeyyan kiyya. Warra bira jirtan san ilaallata. Isin galchuuf isin galchuu dhabuun warra bira jirtan san ilaallata. Yoo warri bira jirtan sun isin galchuu didee dhukkubbiin isin hammaateetiin hin jedhe biiroo nagaa yoo ta'e gara jaraa bilbilattanii akkana warra bira jiru nagaggeessaa hin jiru anna dhukkuba hojii dadhabe jettaniini biiroo furmaata isin ilaatoo ta'e nama biraa jijjiiranii fi bakka san isin galchuu danda'an. Tokko dirqama akka isin hojjettan achuma teessan akkuma dhukkubsattanii caanaa isinirra baay'istee jechuudha. Tokko immoo damoosni keessan ji'a 8 yookaan ji'a 5 6 jara bira jiraate damoosuma keessan san irraa fudhatan jechuudha. Achi booda gaafa isin gaafattanoo haay ati oduu kontiraata fixin deemtee madaamii teetiif kennine maallaqa kee ka isin dura sitti baaste siin jedhan fa'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee warri akka galtan isin heeyyaman taanaan warra nagayaa taanaan isin dhukkubee dalagaa dadhabdanii galuu barbaaddan taanaan gara biyya keessanii galtanii yaalamuu barbaaddan taanaan wannummaan warra biiroo isin dubbisiisee hin jiru. Yoo jarri itti bilbilanii akkana haa finnu jedhaniin yoo jarri gaafatanii yookaan ofii isaaniitii yoo ka isin geessan malee odoo isinitti hin himin. Kanaaf isin immoo achi nageessii galuu barbaadaa yoo jettan qaxxataa jaawwarrummaan isin haa galchu malee wannummaan isin gana biiroo isin geessee achitti maallaqa isin harkaa qabdan isinirraa fuudhanii wannummaan isin nyaattamtaniif hin jiruun isin jedha obboleeyyan keenya obboleettii keenya kan akkuma argitan barumsarraa argattan jedheetiin yaada. Maaliif jennaan silaa namni ofii odoo dhabdeeyyuu obboleettiin keenya kun gargaaranii itti kadhataniiyyuu gara biyyaa galchuu qaban malee ta'isiin odoo dhukkubsattu odoo dhibamtu itti xaaratte daa'immantiiyyaaf qorsoo afaan qicaaf isiin xaarattee ganamaa galgala duydi isii dhukkubee akkasitti dhukkubsataa isii wali qabatte irraa fuudhanii nyaatan jechuudha. Uummata haqa namaa sudaan. Annamu haqa namaa nyaatu kan akkuma gadi isaaniillee xagaru ima galli qinfamaa fi subhaanallah. Anna obboleeyyan kiyya akkasiin isin jedhaa sirriitti of eeggadha warra biiroo taniin hin amanina. Jarri sababa maallaqatti isin gurguratteef durallee wanni isaa biiroorraa wanni dhufne hundumti keenya gurguramneeti. Kanaaf jarri maallaqa wanni jarri hojjettochi keessa teettee waa'ee miidhaa mirga ilma namaa inumaa hin yaadanii inumaattuu yaadanii jechuudha. Birrii si harka eegan gaafa ati biiroo dhayite si gaafata maallaqa kee hojjette ji'a ganaas keesseen jedhan. Ijoollee meeqa ka guyyaa tokko guyyaa lama fa'aa hojjedhee mana naa ta'uu dideetiin hin deebi'ee